lubbuun isaa hafe gaafas duhu sanbooda wayita isaan bira dhufee taa'u akkas jedhu malee takkaa gad hin taa'u. Ijji koo ija keessan dhabuu hin danda'u hamtuun isiniif dhufe anumaa na bahu wahdahu laa shariika lahu. Yaa Rabbi nu deebis gootummaa imaanaa nama lubbuu ofii wareeguuf quraana akkuma kan jaraa gaafa duraa sana. Quraanni tuqamnaan isaan arrabsamnaan eenyurra fee bulaa diiniin tuffatamnaan gaafa aduun diinii quuqee ba'u sana tokko nabbiin arrabse akkuma irraa kana. Ka'b ibn Ashraf jedhama Yahudaa Madiinaa Yasribitti sooresse tokko isa kana aduwwee rasuulaati aduwwee quraana yeridhaan ergamaa Rabbii arrabsinaan mushrikootas jagnoomsuuf jedhee faarsinaan rasuulli tuqamnaan sa'aafu taarsinaan. Nabiyyiidhaan jedhanii nu fidaa kee taanaa achumaan dhaqanii isaanis ni goonaan dargaggoon shammalaa baafatanii dhaynaan tokko Ka'biin naqee gawwaammatee manaa dadhabnee sitti dhufne amri islaamaa kana achumaan simatee gammachuu mirkaana. Ijoollee akka kootii waliin sitti dhumnaa jedheen gammachiisee baallameechi deemnaan guyyaa baallamaa san Ka'biin dhufee waamnaan. Waytanni gad dhufu jedhee maal urgoofta kana nu urgeeffachiise maal wamti addii kana yoo manni itti jedhu tokko mataa qabnaan jarri kaan seefiidhaan morma isaarraa gannaan rasuulawwaa jennaan eenyuun ajaabahu wahdahu laa shariika lahu. Guyyaa lola Badrii sobbolaan lamaanii ijoolleen abbaa jaalee galaafatte suni ilmaan ansaarotaa xixiqqoo umriin Mu'aazee Mu'awwees jedhama maqaani baadhatanii dhaqan sayfii xiyya isaanii akkuma lolli Badrii jalqabameen ijoollee lachuu jedhan yaa Abdurrahmaani nu agarsiisisa kama baajaal jechuun yaa Abdurrahmaan jedhee maaliif gaafatanii isa ajjeefnee duhoodha keenya harraajaanii rasuula arrabsuusaa dhageenya jedhanii. Abdurrahmaan fuulleetitti agarsiifnaani achi wal dorgomaa dhaqan fiigichaanii harkaan jedhanii gombisan afaaniin achiin gara ergamaa Rabbiitti fiiganii ajjeefne Abaa Jahaliin aduwwii keessanii Rifqa salaaluudhaaf ibnu Mas'uud dhaynaanii dhaqee argee utuu lubbuun isaan bayni ol bahee morma isaarraa kutee finnaanii. Jedhan nabiin Rabbii mataasaa arganii Firaa'unaa ummataa kanaatinni kuni alhamdulillahi galata rahmaani kufreen jabuudhaani maqaan Rabbii ol ta'uu wahdahu laa shariika lahu. Ajabaka gooftaan keenya guddaan malikul qudduusu kuffaara rasuulaaf quraanatti kaasuun fattanee nu laaluuf kana argamsiisu muuminni jiraachuuf dhibuu addaan baasu malee hin dadhabne dhabama taasisu jirra ofiin jennee diinii arrabsiisu silaa dhumnee wayyaa lafee lafaa ciisu fedhutti halkatee fedhus duwwaa dhiisu quraana ofiif eegaa eenyutu balleessu rasuula isaarrattis takkaa naman dhiisu. Hayawaan lolaa ilmi namaa dhiisu seenaa tokkoon argee waan ajaa'ibsiisu Rabbii rasuula irratti bineensa lolchiisu waan argame dabree isin yaadachiisu bakkiin irraa odeessu waan kitaabni haasawu wahdahu laa shariika lahu. الله والله يا ربي يا مولاه له الملك وحده لا شريك له. Utuuni yaa fardun taarika dhaga'ee dubbiin akka har'aa tokko zabana durka'ee biyya Mongooliyaa keessatti kun ta'e zabana Tataar keessa jaarraa 8 gahee ulamaan Rabbii tokko barreessee nuu kaa'e. Rabbirraa jaallatu gooftichi ol ta'ee maqaan kitaabichaa nama waaqa rahe durarul kaminaa jedhamaan siin ga'ee ulamaan fassarraa nan irraa dhaga'e. Mujallada sadaffaa keessatti nuu kaa'e fuula 202 irratti haasa'e mootiin islaamaa tokko kaafira ta'e gammachuusaa yaadni guddaan qophaa'e mootowwan nasaaraa eebbisuuf ol gahee gammachuusaa yaadni guddaan qophaa'e mootowwan nasaaraa eebbisuuf ol gahee tokko keessaa gorsaan qaba jedhee ka'e
rasuula harrabsee waan baay'ee haasa'e sareen tokko ciisaa utaaleetti ka'e bineensa damsoodhaan kan beekamaa ta'e rasuulli rabbee arrabsamuu dhaga'e ummatuma keessaa namtichatti ka'e inni ummata keessa fiinaan faana bu'e achiin irraa qabee biyyitti dacha'e kun sareen maal ta'e namtichatti kahuun waadahu laa shariika lahu sarichi hidhamnaan ummanni gattaa'e namtichi dubbeessaatti fufuuf ol ka'e ummata keessaa nam tokko waa gaafate ka'e jedheen sareen amma nama jidduu bahee wamtinni addaan baasee si qofatti ka'e wamtinni addaan baasee si qofatti ka'e nabiyyi islaamaa arrabsuu kee dhaga'e nama biraan tullee suma faana bu'e miti jedheen namtichi wamtinni akkas ta'e kun xabiyaa isaati wama jagna ta'e yoon dubbadhu harka raafnaan rukutuu fansee jedhee itti buufee waan dubbachuu bahee ergamaa rabbi irratti waan fedhe haasa'e wamti afaan isaatii bahuu isa caalu ta'e qudratallah sareen funyoo kutee ba'e utuu namni hin beekin jedduun mataa ga'e utaalee namtichaaf morma isaarra bu'e hidde kokkee qabee ciibsee lafaan ga'e lahzaatti namticha ruuhiin keessaa ba'e naa dhagahaa sanaan booda wanti ta'e namni kumna furtamni islaama ta'e kanan kaasee tarraa argadhee dhagahee Khaalid Raashidii jedhama innaasa'e dubbicha dhagahee raajinatti tahee kanaaf anaasa'e gurra sin hagahoo wahdahu laa shariika lahu yaa aduu islaamaa bari'uun keen ooltu dukkani har'aa kun waa akkanatti naftu hamma feete turtu si ofeete daddabtu adleen islaamummaa gaafa siin deebitu gaafa mootiiniif ummanni wal qixxaatu gaafa miizaan naqqee dhugumaan dhaabbatu gaafa amreen kamuu quraanni dhuunfatu arguuf taaha ummanni har'a nu tuffatu gaafiin ummataa gaafa ni deebi argatu dhuftu malee naftu yoomillee haa ta'u wahdahu laa shariika lahu yaa aduu islaamaa bari'uun keen ooltu dukkanni har'aa kun waa akkanatti naftu hamma feete turtus yoo feete daddabtus adleen islaamummaa gaafa siin deebitu gaafa mootiiniif ummanni wal qixxaatu gaafa miizaan naqqee dhugumaan dhaabbatu gaafa amriin kamuu quraanni dhuunfatu arguuf taa ummanni har'a nu tuffatu gaafiin ummataa gaafa ni deebi argatu dhuftu malee naftu yoomillee haa ta'u wahdahu laa shariika lahu